Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Bubbeeshoon yeroo hundumaa torbanitti guyyaa tokko dhimmoota miidiyaalee hawaasaaf akkasumas miidiyaa garaagaraa irratti bubbisaa ture irratti wanna jiru qaba. Guyyaa har'aas Bubbeeshoon dhimmoota garaagaraa torban kana keessa miidiyaalee garaagaraa irraa bubbisaa turan qabatee isiniif dhiyaatee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota Bubbeeshoon guyyaa har'aa kan inni qabate isinii dhiyaate inni tokko dhimma qabsoo bara dheeraa deebii argachuu jiraattota magaalaa Finfinnee. Jiraattonni magaalaa Finfinnee egaan qabsoon isaanii bara dheeraaf godhaa turan kan abbootiin isaanii akkasumallee akaakilee isaanii godhaa turan kan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jala galuudhaaf isaan baay'ee wareegama guddaa itti kaffalaa turan jechuudha. Torban kana keessa haala hin eegamneen guutummaan guututti ta'uu baatullee deebii kan argate ta'uusaa fi gammachuun isaanii daangaa kan dhabeef akkasumallee haala garaagaraatiin namoonni gammachuu isaanii kana yogguu ibsataa jiranidha. Kan miidiyaaleen garaagaraa dhimma kana wal qabatee jiraattonni magaalaa Finfinnee baay'een isaanii gammachuu humnaa ol ta'e kan itti dhagahamaa jiruu fi yeroo ammaa kanatti namni gammachuudhaan oolaalee feentitee illee hospitaala garaagaraa seenaa akka jiru kan miidiyaan gabaasaa jiranii kanuma wajjin wal qabatee affeerraan garaagaraa kan magaalaa kana keessatti ta'aa jiru irraa jechuudha. Dabaliinsi alkoolii gatii alkoolii illee akkasumallee dhabamuun alkoolii kan mul'ataa jiru. Affeerraa gammachuu kanaatiif namoonni baay'een baadiyyaa irraa gara magaalaa Finfinneetti hedduminaan dhufaa kan turan ta'uu fi baay'inaan dhufaatii isaanii kan irraa kan ka'e illee seensi magaalattii sochii tiraafikaatiin rakkachuudhaan daandiin cuccufamee rakkoo guddaan uumamaa jiraachuusaati kan miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turan jechuudha. Oduun gama kan biraa sooshaal miidiyaa irraa oduma kana kan wal qabate kan sooshaal miidiyaa irra deemaa ture qabsaa gameessii fi dhimma magaalaa kana irratti falmaa kan turan akkasumallee guutummaan guututti magaalaan kun bulchiinsa Oromiyaa jala galuu akka qabduu fi baay'ee falmaa kan turanii obbo Ekseender jechuudha. Akkasumallee Oromoon baay'ee hammataadha. Magaalaan Finfinnee hin qorriti. Hammannaa Oromoo kana keessa gallee qorra magaalaa kana ofirraa dhokuu qabna jechuudhaan yeroo baay'ee miidiyaa irratti dubbachuudhaan kan beekaman obbo Ekseender jechuudha. Wanna kana gaafa dhagaan gammachuudhaan bakki isaan bu'an dhabamuu isaaniillee miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa. Dhimmi torban kana keessa inni qabatee dhiyaate keessa inni tokko dhimma dhaabbata Safaariikoomiti. Dhaabbanni Safaariikoom rakkoolee gama ta'ellee kominikeeshiniitiin jiran kan hawaasa biyya kanaa rakkisaa turan amma dhuma itti gochuudhaaf gara biyya keenya dhufeeti jira. Uummanni biyya keenyaas hawwii fi gammachuu guddaan eegaa kan turee fi ammallee abdii guddaa kanarraa qabu ta'uu isaa miidiyaaleen garaagaraa qaba. Kanumaan wal qabatee yaadonni garaagaraa yeroo miidiyaa kana irra deeman immoo argaati jira jechuudha. Yaadni inni tokko dhaabbanni Safaariikoomii rakkina uummata kanaa furuudhaaf gara biyya kanaa dhufe kuni gara fuulduraatti ammoo turjumaana qacaruudhaaf kisaaraa diinagdee keessa galuu dhaabbanni rakkoo uummata kanaa furuu dhufe kun maaliifitoo amma jalqaba kana irratti qacarrii namoota afaan garaagaraa danda'an qacaratee bakka hojii garaagaraatti galchatee isaaniin hin fayyadamu maaliif baasii dabalataa turjumaanaaf bobbaasa kan jedhu kisaaraa keessa galuun isaa nu yaaddesseera jechuudhaan akkasumallee abbii hawaasa kanaas jalaa dukkaneessa ofii isaatiin rakkoo kan biraa keessa bu'ee kisaaraan diinagdee baasiin qacarrii turjumaanaaf baasuu nu yaaddesseera jechuudhaan gareen tokko dubbataa yeroo jiran agarra jechuudha. Itti dabaluudhaan garee kan biraan ammoo lakkii baasiin turjumaanaaf ba'u kuni dhaabbachuudha hin qabu. Wanni kun wanna sirriidha. Nuti ammoo turjumaana taanee dhaabbata kana tajaajiluudhaaf qophoofneeti jirra. Gareen kun inaafaa warra qabuudha. Warra biddeen keenyaa fi cufuudhaaf qophaa'ee jiruudha jechaadha kan isaan turan jechuudha. Egaan dhaabbanni Safaariikoomii amma ammaatti wanna jiru tokkollee hin qabu jechuudha. Wanti jedhan qabu gara fuulduraatti yaadota kana lamaan baalaansii gochuudhaan yaadni inni kun na baasaa fi bu'aa diinagdee kiyyaa keessa egeree deemsa koo keessatti gaarii na ta'a kan jedhu irratti gidduudhaan baafachuudhaan akka itti fufuu fi rakkina uummata kanaa furuu akka danda'u abdii qabu.
biraan dhimma hooggantoonni Afrikaa walabummaa miidiyaa dhiibbaa walabummaa miidiyaa biyya Ameerikaa keessatti qaqqabaa jiru irratti aarii fi gaddee isaaniitti dhaga'ame ibsachaa toraachuu isaanii miidiyaa irratti odeeffamaa ture irraa ka'uudhaan jechuudha. Kunis kan ta'uu danda'e barreessaan beekamaan addunyaa kanaa Salmaan Rashiidiin magaalaa Niiwuork keessatti torban kana keessa waraanamuu isaa irraa kan ka'e hooggantoonni bulchitoonni biyyoota Afrikaa walabummaan miidiyaa Ameerikaa keessatti baay'ee rakkoo guddaa keessa galuu isaa aariidhaan kan isaan dubbataa turan jechuudha. Egaan Ameerikaa keessatti kan dheengadda waraaname Salmaan Rashiidii barreessaa beekamaa addunyaa kanaaf akkasumallee falmaa mirga walabummaa miidiyaalee ta'uusaa beekamaa jechuudha. Kanuma wajjin wal qabachuudhaan hooggantoonni biyyoota Afrikaa namni akkanaa kun Ameerikaa keessatti waraanamuun isaa namni akkas mirga gaazexeessaatiif falmu kun Ameerikaa keessatti waraanamuun isaa kan isaan gaddisee fi haalli Ameerikaan itti miidiyaa qabataa jirtu kunillee yaaddessaadhaa fi kan baay'ee shoror aariidhaan kan dubbatan keessaa kan miidiyaan yeroo hafarsee dubbataa ture jechuudha. Dhimma hanga Ameerikaan dhimma qabannaa miidiyaalee fi akkasumallee mirga lubbuun jiraachuu gaazexeessootaatiif haala mijeessitutti akkasumallee muuxannoo gara Afrikaa dhufuudhaan fudhattee itti fayyadamuu qaqqabdutti namoonni miidiyaa irra hojjetanii gara Afrikaa dhufuudhaan jireenya akka itti fufanii fi akkasumallee as dhufanii walabummaadhaan hojjechuu akka siyaasa biyya kanaa keessatti gahee guddaa kan taphataa turan Profeesar Mararaa Guddinaan biyyi keenya Itoophiyaan amma haalli siyaasa isee baay'ee bareedaa ta'urraa kan ka'e kanaan booda biyya kana keessa qabsoo nan barbaachisu jechuudhaan gama Keeniyaa hawaasa Oromoo Keeniyaa jiraatu bakka bu'uudhaan filannoo kanaan wajjin wal qabatee miidiyaaleen garaagaraa gaaffii isaaniif kaasaniif deebii kan dhiyeessan Profeesar Mararaan filannoon Keeniyaa amma kan Itoophiyaa deemokiraataa babu walabaawaa ta'uu baatillee xiqqoo ishii abdii kan namatti horuudha jechuudhaan kan isaan kennan Profeesar Mararaan asuma ollaa kana kan jirtu biyyi Itoophiyaa yeroo seen paartiilee bara Dargii fi Haayile Sillaasee dhiibbaa mootummaa hawaasni biyya sanaa yookiin namoonni siyaasaa ammallee ergi isaanii gara akkuma Profeesar Mararaa Guddinaan ergi isaan Itoophiyaa gara Keeniyaa dhufuu hin qabanii fi yookaan bulchiinsi dimokiraatawaa fi akkas filatamaa ta'e kan Itoophiyaan ittiin hoogganamaa jirtu kun Keeniyaallee dabalee hoogganuu akka qabudha. Kaniif dhiyaate irrattis deebii kan kennan Profeesar Mararaan yeroo ammaa kana ta'uu baatullee muuxannoon biyya Itoophiyaatti yeroon taajjabaa turetti kuufadheef gabbifadhe irratti hundaa'uudhaan bara filannoo marsaa itti aanu nammoodha jechuudhaan ofitti amanamummaa guddaadhaan kan isaan miidiyaalee dhimmi kan biraan bubbeeshoon guyyaa irra qabatee isiniif dhiyaate inni tokko dhimma taphataa beekamaa garee biyyaalessa Oromiyaati jechuudha. Taphataa beekamaa garee biyyaalessa Oromiyaa kan turee fi waggoota lamaan kana keessa miidhama irra ga'een dirree taphaa irraa fagaatee kan ture yeroo ammaa kana gara ga'umsaatti deebi'uudhaan akkasumallee gara dirree kanaan dura irratti tapha eegalee deemuudhaan shaakala gochaa kan ture ga'umsa itti guutummaa guutuudhaan deebi'uudhaan gara tapha garee biyyaalessa Oromiyaa waliin eegaluutti kan deebi'ee ta'uusaa miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turan jechuudha. Torbee kana keessa taphataan kun egaan yeroo shaakala geggeessaa ture dirree sana irratti jechuudha. Kilabiin inni irratti shaakala geggeessaa ture suni ga'umsaa kana ilaaluudhaan asitti haftee maaliif kilabii keenyaaf hin taphattu jechuudhaan gaaffiileen garaagaraa dhiyeessaafidha kan turani. Taatullee taphataan kun gareen inni kanaan dura taphataa ture kun isin geeba baay'eedha kan isin nyaatanii jirtanii gareen biyyaalessa Oromiyaa ammoo eebuu geebaatti kan inni qabu kanaafiyyuu ga'umsa ammaa kanatti fayyadamuudhaan garee biyyaalessa Oromiyaa fudhadhee wajjiniin geeba liigii guddaallee nyaachuu kaayyoo sababan qabuuf gara garee biyyaalessa Oromiyaa deemuudhaaf deeggartoota garee biyyaalessa Oromiyaallee gammachiisuun qaba jechuudhaan gara biyyaatti dhufuusaati miidiyaaleen garaagaraa kan dubbatan jechuudha.
dhimmi kan biraan miidiyaalee irratti torban kana keessa baay'ee bubbisaa turan keessaa inni tokko dhimma baay'achuu nyaataa biyya Itoophiyaa keessatti itti jechuudha. Torban kana keessa nyaatni akka maleedha kan baay'achuun isaa gabaafamaatti jiru biyya Itoophiyaa keessa jechuudha. Kunis kanaan dura wanna eegamaa hin turre jechuudha. Nyaanni baay'achuu isaarraa kan ka'e kuusaalee nyaataa dhabamuudhaa fi kuusaadhaaf rakkoon uumamuu isaati kan miidiyaaleen haala ajaa'ibaatiin gabaasaa turan jechuudha. Kanuma wajjin wal qabate jechuudha. Hongee Awurooppaa keessatti uumamaa jiru jedhamee dubbatamaa jiru fillee furmaatni gamanummaan Itoophiyaa qofa akka ta'ee fi gargaarsa tokko malee hongee sanaaf furmaata akka taatu miidiyaaleen garaagaraa waraqaa fuudhanii gabaasaa turan jechuudha. Wayyoo ameessa dhabaa buddeena duwwaa nama nyaachisa.